Simbae Oromo mitiati nambetu agala sambetu marre bunaaf jimanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare koyyomin garri deeman hin jiru wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessatti iyyuu namaan dhoolu kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiinii waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti kanatu hojjeta qawweeyyuu namatu hojjete namatu hojjete qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti kilaashichumaan jala siqeennaa dukumkumsiisu jirtu mitiire bitaan mirga idaan irratti jiru kaleessa buqqisneetu galaanatti gadu kanaafuu inni kan baqa jalqabeennaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariini harkaan qabuu qofa asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraa sin qelqelsaa turte sin keessa jirtu eeboo bilisummaatu asitti walitti sin qabne sobdumnaa walitti sin qabne qawwee humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda ol siin magarste dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Hattuu jechuun maal dhabde dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa mana barnootaa saamuuni waajjira poolisii saamuuni mana qorichaa saamuuni mana baankii saamuun gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki akkamitti wal saamtu ummati kun waliin hin jiraatu baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu erga akkas ta'e immoo sinumaa ooka saami akkamittiin immoo akkas jettu ture ummata Oromoo maal taatan sabni kun saba guddaa saba aadaa safuu hooda qabu ummanni ammana ga'u kuni waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaallee xiqqeessitan dhiiga keenyallee osoo hin qooriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee iyyuu hin fixanne safuu mitii kun safuu guddaa ummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu maaltu isinitti hir'ate keessanuu meeqatu nyaachuutti jira akkasuma akkas miti osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee ummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna akkasuma jechaan ture kun kanumas dhugaan jiru ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuu maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraati bal'isuuf deemnare akkasuma akkas miti akkasuma bar yoo akkas taate gaa kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraatu maati wallaalli waa hedduu nu goote ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jalayyuu hin teenyu turre ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki
yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yoo argatta. Birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu milishaa qabeelaa waan akkasii jira miti. Wallaala beek. Amoon engedde gurguranii bar. Tamamiti biilee 50 ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate kanaaf gabrummaa jala jirra kanaafuu siniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii dhamdhama bilisummaa beektu ta'e yoo akkasee maaliif walii qabsaahan saba bilisa ba'eef wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha. Maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as. Nuti hin dandeenye kanaafuu siniif qabsaa'u jira. Wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru. Sinitti himuutti hin jira garuu. Nutti dhukaasutti jirra. Kanarraa kaafee uummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru. Isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira. Kana dhaabneetu gaa. Waraanni hojiinsaa sintiksu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisu awwaalasaa fageessu maal jennaan kosii asii haranii balbala qabu. Kan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra. Kanaafuu hojii nuu salphisa. Hojii akkamii waraana as keessatti hin barbaadiin. Namni akka kaleessaatti hojii idileessaatti haa deebi'u. Hubattanii hojii idileessaatti haa deebi'u. Inni baadiyyaas inni magaalaas wal keessa deemee walitti haa daldalatu jechuudha. Isa kaabineen baadiyyaatu magaala saamaa. Magaalatu akkas godhaa jedhee uummata aadaa tokko seenaa tokko qabu saba Oromoo afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu gargar qoodee aangoo barcuma bittaa siyaasaa saamichaaf ta'u turfachuuf tolfate sana riqichisuun addaan citeera. Wanni isin akka barbaadetti laphee dhiibii socho'e biyyi kan keeti seeratti garuu hin bu'ini. Seeratti hin bu'in achumatti dhiyeessi. Yoo godhisiin jedhan godhi hin godhiin hin jennaan hin godhiin hammanuma naqa. Ulee barbaadda? Barbaadu. Maali? Harree nuu beeki sirnaan leenjisanii ba'aa itti fe'anii chee jennaan injiffattu ni deemu. Namni hanga harree hanqata. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina. Saamicha nurraa dhaabaa, sirna dhablummaa nurraa dhaabaa, biyyan keessanii seeraan wal bulchaa, waraan isin bulchuu hin jiru, uummatatu wal bulchaa, kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'u isa kaleessa si nyaate ittiin makiin. Isaanaan na fakkaatee na jala naanna'aa ture qawwee na jalaa hiikkatee gala sana ittiin makii jirtati as keessa qaaneffadhu jechuudha. Ammas qawwee nu jalaa fudhatee galatti hin kenniin. Hin qaana'u. Hattuu anna bare harki maal tochua. Dabeessa dheessa bare akkas boris itoo waasii tas jettee kuteenni jechuudha ittiin kenniin. Qulqulluu saba tajaajilu. Fir'aantee amantaa jenni akkasitti uumiti. Na tajaajila ka jette bulchiinsa koree bilisummaa kan yeroo filadha. Kan yeroo ka jenne kan biyyaa hin tolfanne ariisaarra jira. Baqataa fi ariyaa jira. Gidduu kanatti uummati hin rakkatamu hin rakkatu. Hin rakkata. Ba'ee galuun akka rakkoo hin taane bilisummaa jechuun nagaan baanii nagaan galuu nagaa qofaa fi tasgabbii qofaa isinirraa barbaanna. Abbootiin amantaa jaarroleen gandaa qeerroof qarreen shamarran hundi keessan isa kana nuu tolchitan jennaan wanti as keessa teenyuu fi hin jiru. Namni walitti hin bu'iin biyya biraa laala addunyaa kana laala nu uummata akka uummataattuu namaa jenneetiniin daabboo tokko nyaannee buluun nutti ulfaatu dachee kanarra teenye namummaa keenyaafuu siichi falmataa jirru addunyaan kun ilaatti na hanqatteettee gara ji'aatti deemaa jirti. Nama hin qaanessu. Nama hin qaanessu Oromoo. Wallaala akkasii keessaa bahuudha qabna. Mana barnootaa gubuu miti ijaaruudha qabna abbo. Waraanni bilisummaa Oromoo mana barnootaa gubuu miti kan inni deemaa jiru. Ijaaruuf, babal'isuuf, dagaagsuuf, tolchuuf, si barsiisuuf akkaati akka bishaan gabateerraa abbaan barbaade gara barbaadetti sin dhoofne ejjennaa hirraafamne kan mataa kee qabaattee murtoo mataa keetiin sochootu si gochuuf malee ta'uu qaba. Akka barbaadetti gara barbaadetti akka sin dhoofne ta'uu qaba. Ammaa kaastanii suuqiin cufamee miti
Banameellee yoo taa'e ilmeen fuudhinii jechuudha. Sabni Oromoo hattuu miti. Sabni Oromoo saba guddaa. Hattuu miti jechuudha. Yoo banaa taate sinii galee banaa ta'a yoo ta'e ilmeen fuudhinii jechuudha. Uummata aadaa akkasii qabnu turre. Aadaa sana deeffachuu feenaa jechuudha. Warqii mormaa yoo lafaa argatte geessii barbaadi abbaasaaf deebisi. Seerri lafaas kanaa seerri rabbiis kanaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Hattuun immoo yeroo hundumaayyuu boolli isaa guutuu hin sooromtu yeroo hundumaa kiisiin kee uraa jechuudha. Maal abdeessan hojjette carraa hojiitti dhabe Oromoon malee hojjete jennaani wanti nuti asirraa gashinu Oromiyaa miti nurra darbeeyyuu Itoophiyaa miti nurra darbeeyyuu Afrikaan ni soora uummata gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa akkasiiti nuti. Ittiin boonuu dhaqabna malee